Saraasiyoon kan jedhamu kun immoo tulluu tsiyoon sanirratti waaqayyoon afurii qulqulluu humna uffatanii magaalaa Yerusaalemitti turaa jedhitoo waaqayyoon gooftaan keenya bartoota isaa duuka bu'oota isaa maatiiwwan kan jedhaman hundatti Sarasa maaf jennee dubbanna abbaarra kan bahe ta'uu isaa immoo sooma fi kadhannaa malee hin ba'u jedhee dubbatee jira waan ta'eef isa san sooma fi kadhannaa jechuun kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin maatii waaqayyoo maqaa waaqayyoo gooftaa keenyatiin nagaan isin jedha akkamittiin sa'aatii kana geessanii amiin galata waaqayyoo akka jennee maqaa isaa galateeffannu kan nuuf eegale waaqni abbootii keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa isaatii fi hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundaa maqaan isaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf yaa ta'u deessuu waaqaa kan taate haati waaqayyoo ilma namaatii fi waaqayyoo kan walitti araarsitu haati giiftii keenya dubroo maaramii maqaan ishee kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf yaa ta'u ergamoonni waaqayyoo kan waaqayyoon isaan kabaje qulqulloonni toloonni wareegamtoonni raajonnii fi duuka bu'oonni akkaataa waaqayyoon isaan kabajee fi isaan filateen kan kabajamanii fi kan ulfaatan nuuf yaa ta'an egaa yoo jaalalaa fi waaqayyoo ta'e yeroo wajjin qabnu wajjin waa'ee ayyaana guyyaa har'aa kanaan wajjin ilaalla jechaadha ayyaana Pheraaqlixoos waa'ee ayyaana Pheraaqlixoos wajjin sa'aatii muraasaaf barana jechaadha kan barsiisu waaqayyoodha waaqayyoon iccitii jiru isa raajotaaf duuka bu'ootaaf ibsaa ture san nuuf ibsee akka hubannu waaqayyoon nuuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u egaa baga ayyaana Pheraaqlixoos guyyaa afur qulqulluun itti bu'een nagaan geessanii egaa kallattumaan gara guyyaa kanaatti yoo ilaallu ta'e ayyaanni Pheraaqlixoos egaa ayyaana kakuu moofaa keessattis abbootiin kakuu moofaa keessa turan waa'ee ayyaana kanaa raajiidhaan kan dubbatamaa ture kakuu moofaa keessa kan turan Israa'eloonni ummanni Ayihudii egaa ayyaana kana kabajaa turanii ayyaanni kun egaa ayyaana manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ayyaanota gooftaa keenyaa kabajuu keessa abbeet ba'aalaat jedhamu yookiin immoo ayyaanota gurguddaa gooftaa keenyaa kan jedhaman keessaa isa tokko taasistee kan kabajuudha jechaadha. Egaa ayyaanota gurguddaa yookiin abbeet ba'aalaat kan gooftaa keenyaa kan jedhaman egaa cuuphaa akkasumas isaan dura guyyaa dhaloota gooftaa keenyaa ayyaana egaa qillee kan jedhamu kana cuuphaa ayyaanota tulluu Taaboor Hosaanaa isaan kun ayyaanota jira akkasumas immoo ol ba'uu gooftaa keenyaa baala ergat kan jedhamu isaanii akkasumas guyyaa kurnaffaa egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'een booda guyyaa kurnaffaa irratti ayyaanni kabajnu ayyaana Pheraaqlixoos kan jedhamu kunis ayyaanota gooftaa keenyaa gurguddaa jedhamu keessatti kan ramadamudha jechaadha. Egaa ayyaanota xixiqqaa kan jedhaman yookaan immoo Naruusaat ba'aalaat kan jedhaman immoo egaa kanneen akka Noolaawii kan jedhaman Tiksee, Ifaa, Lallabaa, Qaana Zagaliilaa fi kan kana fakkaatan ayyaanota xixiqqaa gooftaa keenyaa kan jedhamanidha jechaadha. Egaa Pheraaqlixoos kan jedhamu yookiin immoo ayyaanni Pheraaqlixoos kun immoo ayyaana gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa gurguddaa jedhamu san keessatti kan ramadamudha jechaadha. Egaa
waa'ee ayyaana kanaa yoo ilaallu ta'e Pheraaqlixoos egaa ayyaana guyyaa 50ffaa kabajamuudha jecha. Ayyaana guyyaa 50ffaa ba'aala Amsaa jedhamees beekama. Raddatama manfas qidduus yookaan immoo guyyaa afur qulqulluun itti bu'eedha jecha. Guyyaa afur qulqulluun maatiiwwan Kiristoos kan jedhaman maatii 120 kan jedhamaniif guyyaa afur qulqulluun itti bu'eedha waan ta'eef guyyaa kana Pheraaqlixoos ba'aala Pheraaqlixoos ayyaana Pheraaqlixoos jedhameetu ni kabajamaa ni ayyaaneffatama jechaadha. Egaa maatiiwwan Kiristoos kan jedhaman egaa 12 duuka bu'oota gooftaa keenyaa adda kan jedhaman bartoota duuka bu'oota 72 akkasumas immoo 36 qulqulloota dubartoota 36 isaan kun yoo ida'aman 120 ta'u jechaadha. Kanaaf afurii qulqulluun guyyaa 50ffaa irratti maatiiwwan Kiristoos kanaaf bu'ee jechaadha. Kanaaf ayyaanni kun akkamitti akkuma tasaa ayyaana kabajamu yookaan immoo ayyaana Pheraaqlixoos ayyaana afura qulqulluun itti bu'e jedhameetu kabajamu osoo hin taane kakuu moofaa keessattis raajiin dubbatamee fi akka afurii qulqulluun bu'u egaa kan dubbatamedha jechaadha. Egaa yoo ilaallu ta'e raajichi Iyyu'eel macaafasaa kutaa boqonnaa 2 lakkoofsa 28 irratti kanaan booda akkana ta'a. Afura koo kan foon uffate hunda irratti nan dhangalaasa jedheetoo jechi raajii kun macaafa Iyyu'eel kanarratti barreeffamee arganne jechaadha. Isa kana immoo hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti yoo ilaallu ta'e akkasumatti raajii kanaaf kan raawwatamuusaa kan nutti agarsiisu lakkoofsa 4 irratti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti hunduma irratti afurii qulqulluun guute jedhee egaa afurii qulqulluun bartoota yookaan immoo maatiiwwan Kiristoos 120 irratti akka afurii qulqulluun bu'e nutti hima jecha. Garuu duraan durseetoo kakuu moofaa keessatti macaafa raajii keessatti kan barreeffamee jirudha jecha. Kanaaf ayyaanni kun immoo ayyaana kakuu moofaa keessattis ayyaaneffatamaa turedha jecha. Ayyaanni kun egaa Israa'eloonni gaafa gabrummaa Gibxii keessaa ba'anii Waaqayyoon bilisummaa isaaniif kennee cunqursaa biyya Gibxii isaan fara'oonota jalaa isaan baasee ayyaana qiixxaa jedhameetis kan beekamu Faasikaas kabajaa turan jechaadha. Israa'eloon guyyaa Gibxii irraa ba'aniitoo bilisummaa argatanii gara biyya isaaniitti itti galan ni yaadatu ture jechaadha. Isa kana akka yaadatanis Waaqayyoon gooftaan keenya seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 22 irratti immoo maal jedha? Jalqaba irratti seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 18 irratti akka guyyaa isaan biyya Gibxiidhaa ba'an san guyyaa san yaadachaatoo akka kabajan guyyaa Faasikaa jedhamu san jecha akka kabajan Waaqayyoon akka Museetti hime kutaa macaafa kanarratti ni argina jechaadha. Asuma kutaa macaafa kana boqonnuma kana lakkoofsa 22 irratti immoo maal jedha? Kan subaa'ee torbaa ayyaana goota. Egaa ayyaana goota subaa'ee torbaffaa ayyaana akka gootu jedheetoo Waaqayyoon Museetti himee jira jechaadha. Duraan dursee seera boqonnaa 34 lakkoofsa 18 irratti biyya Gibxiidhaa kan itti ba'an ayyaana qiixxaa yookaan immoo ayyaana Faasikaa kan jedhamu san akka kabajan Waaqayyoon Museetti himee jira jechaadha. Lakkoofsa 22 irratti immoo maal jedha? Egaa guyyaa kan subaa'ee torbaa yookaan immoo torban torba jecha subaa'een tokko guyyaa torba qabata kan subaa'ee tokkoo san guyyaa torbaan qabama. Subaa'ee torba jechuun immoo torban torba waan ta'e isaan booda ayyaana gootaa jedhee Waaqayyoon Museetti himee jira jecha. Kana jechuun torba baay'isuu torba 49 ta'a. Egaa isaan booda waan ta'eef guyyaa 50ffaa irratti immoo ayyaana makaraa yookaan immoo makaraa Israa'eloonni itti makarataniitoo kennaa immoo Waaqayyoodhaaf malu kurnuu hangafuu jedhamu kan Waaqayyoodhaaf malu kan itti galchuu qaban Waaqayyoon guyyaa kanatti akka gara mana Waaqayyootti fidanii gara lubootatti fidaniitoo luboonni immoo aarsaa isaanii san akka fudhatama argatuuf Waaqayyootti dhiyeessuuf jechaadha. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana Faasikaa jedhameetoo kakuu moofaa keessatti Israa'eloonni Ayhuudonni kabajaa turan jechaadha. Guyyaa 50ffaa irratti immoo yookaan immoo
isa guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenyaa kanatti kabajnu isuma dura immoo warri kakuu moofaa keessa turan Israa'eloonni guyyaa Gibxi irraa adda ba'an sanatti ayyaana Faasikaa jedhaniitoo kabajaa turanii isarraa lakkaa'anii subaa'ee torba kana jechuun torban tokko guyyaa torba qaba waan ta'eef torba baay'isu torba 49 isaan booda ayyaana immoo ayyaana makaraa jedhamee kan beekamu yookaan immoo kan itti wanta facaasan wanta hojjetaniif argatan san waaqayyoodhaaf immoo kan malu keessaa kennanii gara ummana waaqayyootti itti galchan ayyaana makaraa itti makaran ba'aala sawiit kan jedhamu makara ba'aal jedhamee kan beekamu jechaadha. Guyyaa kana waaqayyoodhaaf dhiyeessu jechaadha. Kanaaf ayyaanni kun isa Faasikaa sanarraa guyyaa 50 fagaata jechaadha. Kanaaf kakuu moofaa kana keessatti raajiin fakkeenyummaadhaan haa ta'u malee amma bara keessa jiru kanatti kakuu haaraa keessatti immoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufee gabrummaa seexanaa jalaa nu baasee fayyina dubbii fayyina yookiin immoo taateewwan fayyina nuuf laate san gaafa jimaataa nuuf xumuree fannoo irratti gabrummaa seexanaa jalaa nu baasee egaa akkuma Israa'eloonni biyya Gibxiidhaa ba'an san nuti immoo gabrummaa seexanaa jalaa guyyaatti baane waan ta'eef guyyaa du'aa ka'uu guyyaa tinsaa'ee jenneetoo kan kabajnu san Faasikaan isa kakuu moofaa keessatti Israa'eloonni kabajaa turan san kakuu haaraa keessatti immoo tinsaa'ee ba'a jenneetoo guyyaa du'aa ka'uu gooftaa keenyaa jenneetoo kabajna jechaadha. Guyyaa sanirraa immoo kaasanii Israa'eloonni guyyaa 50ffaa irratti ayyaana makaraa ayyaana wanta facaasanii wanta hojjetanii argatan san waaqayyoodhaaf itti galchan yookaan immoo wanta waaqayyoodhaaf malu keessa galchan ba'aala sawiit kan jedhamu san immoo kakuu haaraa san keessatti immoo ba'aala haamsaa haaluma wal fakkaataadhaan jechaadha. Guyyaa 50ffaa irratti immoo waaqayyoon hafuurri qulqulluun duuka bu'ootaaf walumaa galatti maatiiwwan waaqayyoo kan jedhamaniif guyyaa itti bu'eedha jechaadha. Kanaaf guyyaa kana yoo yaadannu egaa waaqayyoon gooftaan keenya guyyaa hafuura qulqulluu gara abbaa kootti deemee inni waan hunda isin barsiisa hafuura qulqulluu isiniifan erga jedheetoo guyyaa itti nutti himeetoo hubannuudha jechaadha. Egaa bartoonni akkasumas qulqulloonni dubartoonni 12 duuka bu'oonni 12 hundi isaaniitu bakka tokkotti bakka jiranitti Dabra Tsiyoon Tsiraa Tsiyoon kan jedhamu yookiin immoo tulluu Tsiyoon san irratti waaqayyoon hafuurri qulqulluun bu'ee fi jira jechaadha. Seenaa kana walii galatti eessatti arganna? Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee hanga lakkoofsa 4tti yoo ilaallu ta'e hafuurri qulqulluun akka bu'ee nutti hima jechaadha. Yoo dubbisnu ta'e guyyaa ayyaana 50 jedhames yeroo ga'etti hundinuu laphee tokkoon ta'anii wajjin yeroo turanitti akka tasaa akka bubbee yookaan immoo qilleensaa nama butuu samiirraa sagaleen dhufe mana isaan ta'an hunda guute akka abiddaas qooqni qoqqoodamee mul'atee fi tokkoon isaanirras taa'anii hundumarratti hafuurri qulqulluun guute hafuurris akka kenneefitti afaan biraatiin dubbachuu eegalan jedha. Egaa waaqayyoon gooftaan keenya abbaan sagalee kanaa kan ta'e maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa waa'ee hafuurri qulqulluun akka bu'u egaa kutaa hojii duuka bu'ootaa qulqulluun Luuqaas kan nuuf barreesse irratti arganna jechaadha. Qulqulluun Luuqaas egaa wangeela isaa maqaa isaatiin kan waamamu wangeela Luuqaas kan jedhamus akkasumas immoo hojii duuka bu'ootaa kan jedhamee beekamu kana kan barreessedha jechaadha. Egaa guyyaa 50ffaa kana irratti hafuurri qulqulluun akka bu'e nutti hima jechaadha. Egaa qulqulluun Luuqaas waa'ee bu'iitii hafuura hafuurri qulqulluun akkamitti akka bu'e bifa maaliitiin akka bu'e egaa bifa qilleensatiin akka bu'e nu barreessee jira jechaadha. Achiin booda immoo bifa qooqa yookaan immoo abidda fakkaatuun abidda arraba fakkaatuun hundarratti iyyuu maatiiwwan Kiristoos kan jedhaman irratti hundarrattu akka bu'e nutti hima jechaadha. Isaanis immoo hafuurri qulqulluun hanga ibseen afaanota adda addaatiin akka dubbatan kenneefii jira. Irra bulee afaanota 72 isaan dura dubbatan tokko dabalatee egaa afaan 72 danda'anii jiru jechaadha.
waaqayyoon hafuura qulqulluun irra bulee jira jechaadha. Egaa isa kana kakuu moofaa keessatti seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 16 seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 22 akkasumas immoo seera Lewwotaa boqonnaa 23 lakkoofsa 10 hanga 17tti waa'ee iccitii kanaaf yookaan immoo ba'aala sawiit kan jedhamee beekamu ayyaana makaraa kan jedhamee beekamu kuni kakuu moofaa keessattis barreeffamee ture jechaadha. Egaa hafuurri qulqulluun guyyaatti bu'eedha jechaadha. Kanaaf akkasumas immoo bu'iitiin hafuura qulqulluun yoo bu'u kana raajiin dubbatamee yookaan immoo dura raajiin dubbatamee jira malee osoo akkasitti yeroo akkuma akka tasaa ta'eeti miti hafuurri qulqulluun kan bu'e akkan dura sinitti misan Iyyu'eel macaafa raajicha Iyyu'eel irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 28 irratti akkuma agarreessan egaa guyyaan sun kanaan booda akkana ta'a hafuura koo kan foon uffate hundarratti nan dhangalaasa jedheetoo raajichi Iyyu'eel nutti hima jechaadha. Egaa gaafa guyyaan kanaan booda jedha. Kana jechuun waggaa 5,500 booda jedheeti kanaan booda kan jedheetoo nutti ibse jechaadha. Guyyaan sun yoo qaqqabu hafuura koo yookaan immoo hundarratti kan foon uffate hundarratti nan dhangalaasa jedheetu kan dubbate guyyaa kanaaf akka raajitti nuuf kaa'amee jira jechaadha. Akkasumas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaan bu'iitiin hafuura qulqulluu kun osoo hin qaqqabin dura gaafa inni addunyaa kanarra naanna'eetu barsiisaa turettis dubbatee jira jechaadha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti abbaan garuu maqaa kootiin kan ergu hafuura qulqulluu kan ta'e kan nama jabeessu inni hundumaa isin barsiisa jedhee waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa isa kana nutti hima jechaadha. Hafuurri qulqulluun boodatti kan bu'usan duraan durseetu barsiisaa ture jechaadha. Akkasumas Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 49 irrattis isin garuu hanga olii humna uffatanitti magaalaa Yerusaalemitti turaa jedheetoo waaqayyoon gooftaan keenya bartoota isaa duuka bu'oota isaa maatiiwwan kan jedhaman hundattiyyuu himee jira jechaadha. Hanga humna olii uffatanitti magaalaa Yerusaalemitti turaa jedheetoo dursa itti himee jira jechaadha. Osoo hafuurri qulqulluun hin bu'in osoo guyyaan hin qaqqabin osoo guyyaan 50ffaan hin qaqqabin gooftaan keenya ofii isaatii dubbatee jira jechaadha. Egaa maaliif magaalaa Yerusaalem keessatti turaa jedheeni yoo jedhame egaa hafuurri qulqulluun yoo bu'u sanitti akka isaan kennaa san hin dhabne bakka tokkotti ta'aniitu akka eeggataniif waaqayyoon gooftaan keenya isa kana dubbatee jira jechaadha. Akkasumas immoo hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti Yohaannis bishaaniin cuuphee tureeti. Isin garuu guyyaa muraasan booda hafuura qulqulluudhaan cuuphamtu jedheetoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dubbate qulqulluun Luqaas nu barreessee jira jechaadha. Egaa qulqulluun Luqaas isa kana nu barreessee jira jechaadha. Kanatti aansuudhaan immoo hafuurri qulqulluun bifa qilleensaatiin yookaan immoo bubbee yookaan immoo qilleensa sagalee qabuun bu'ee jira jechaadha. Egaa awuloo nifaasidha bifa saniin kan bu'e isa kana hafuurri qulqulluun bifa adda addaatiin yoo bu'u kutaa macaafa qulqulluu iddoo adda addaatti ni agarra. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti egaa guyyaa cuuphaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma Addaamiif kan ta'e hundaaf fakkeenya ta'uudhaaf akkasumas immoo ilmummaan Sillaasee kan Addaam argate waggaa 30tti isa san deebisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos basalaasaa karamteedha waggaa 30ffaa irratti laga Yordaanositti deemee Yohaannis cuuphaarraa akka cuuphame nutti hima jechaadha. Gaafa kana hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin akka bu'e nutti hima jechaadha. Akkasumas qulqulloota 36 dubartootaaf yoo bu'u maatiiwwan Kiristoos kan jedhaman 120 yoo bu'u bifa qilleensaatiin qilleensa sagalee qabuun bu'ee jedhee hojiin duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa hakaasnee haga lakkoofsa 4tti yoo ilaallu ta'e bifa qilleensaatiin akka bu'e hafuurri qulqulluun nutti hima jechaadha. Egaa maaliif bifa qilleensaatiin bu'e yoo jenne iccitii adda addaa qaba jechaadha. Beektonni mana amantaa keenyas akkasuma waa'ee kana sirriitti nu beeksisu jechaadha. Egaa qilleensi hin mul'atu yookiin immoo hin qabamu garuu
Hafuurri qulqulluunis akkuma hin qabamu akkas raqiiqaan jennu san jechaadha. Raqiiq harkaan qabuu hin danda'amu akkuma qilleensa harkaan hin qabamne jechaadha. Isa kanaaf hafuurri qulqulluun bifa qilleensatiin yookiin immoo bu'ee jira jechaadha. Qilleensi humna qaba. Egaa qilleensi humna qaba. Akkasumas hafuurri qulqulluun humna qaba. Hayyaal qilleensi hayyaali akkuma ta'e yookiin immoo humna akkuma qabu hafuurri qulqulluunis immoo humna qaba. Kanaaf qilleensa yoo jennu kana nutti agarsiisa jechaadha. Qilleensi urgaa foolii fida. Hafuurri qulqulluunis urgaa kennaa fida yookiin immoo kennaa. Isa kana nutti agarsiisa jechaadha. Egaa qilleensi halluu yookiin immoo foolii urgaa adda addaa kallattii yookiin immoo daangaa tokko malee geessuu danda'a. Hafuurri qulqulluunis immoo kennaa urgaa kennaa kan ta'e kennuu danda'a yookiin immoo ilma namaatiif kennuu danda'a. Kanas immoo ayyaana 50ffaa kan jedhamu yookiin immoo guyyaa Pheraaqlixoos kan jennee kabajnu kana maatiiwwan Kiristoos irratti kennaan afaan 72 danda'u, iccitii beekuu, kan sodaachaa turan, kan cinqii yookiin immoo gidiraa adda addaa mootota addunyaatiin warreen amanneen isaan irra qaqqabaa ture isaan sodaachaa turan suni gaafa hafuurri qulqulluun isaan irra bule kana sodaachuu dhiisanii jiru. Kanaaf kennaa foolii kennaa sana hin kenna waan ta'eef hafuurri qulqulluun qilleensaan yoo jedhamu isa kana nutti agarsiisa jechaadha. Akkasumas immoo qilleensi firii galabaa irraa adda baasuu danda'a. Akkasumas hafuurri qulqulluu cubbamoota qulqulloota irraa akkasumas amantoota shakkitoota amantoota irraa adda baasuu danda'a jechaadha. Kanaaf bifa qilleensaatiin wanno inni jechaadha. Inni biraa qilleensi guutummaadhaan yoo jirutti hin beekamu. Garuu gaafa muka raasu gaafa galaan yookiin immoo garba asifachi godhu ni beekama. Hafuurri qulqulluunis gaafa namarra bulu hin beekamu. Garuu gaafa iccitii ibsu gaafa qooqa afaan hin beekamne nama dubbisiisu kana hunda gaafa iccitii ifa taasiseetu namatti ibsu gaafa sodaa namarra balleessitu humna waaqayyoodhaan dhaabbatan gaafa sani namaaf beekama. Kanaaf qilleensa yoo jennu kanadha jechaadha. Egaa hafuurri qulqulluun egaa iddoo kanaa fi kan kana fakkaatan egaa macaafa mana amantaa keenya andamtaadhaan jiru kutuma hojii duukaa bu'oota boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasnee ilaalle qilleensa kana akkamitti qilleensa maaliif bifa qilleensaatiin bu'an jedhu sirriitti nutti hima jechaadha. Akkasumas immoo asuma hojii duukaa bu'oota boqonnuma 2 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Akka abiddaas qooqni qoqqoodamee mul'atee fi tokkoon isaanirras taa'anii jedha. Egaa yesaat laanqaa jedheetoo achirratti barreeffamee jira. Arraba bifa abiddaatiin tokkoon maatii Kiristoos kan jedhaman hundarrattu maatiiwwan Kiristoos 120 irrattu bu'ee jira jechaadha. Egaa abiddis immoo egaa Isaayyaas macaafa isaa irratti boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti maal jedha? Ifti Israa'el akka abiddaa qulqulluunis akka abidda yookiin immoo labuuba abiddaatti ni ta'a jedhee dubbata jechaadha. Egaa akkasumas immoo hiika walta'iinsaa abbootiin keenya manni amantaa hayyoonni beektonni mana amantaa Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti akka kaa'anitti egaa abidda yoo jennu abiddi bakkeerra yookiin immoo bu'uura isaa bakka bu'uura irraa yoo ka'u xiqqaadha. Garuu muka gogaa wanta gubachuu danda'u yoo itti keenye babal'achuu danda'a. Akkasumas hafuurri qulqulluun gaafa 48 ilmummaa Sillaasee argachuudhaaf kennamu xiqqaadha. Qabsuura adda addaatiin hojii gaarummaa adda addaatiin gaafa hojjetanii isa san taasisan hin guddata. Kanaaf abidda bifa abiddaatiin ta'uu danda'eera jechaadha. Abiddi yoo hanga murtaa'e itti fayyadamne nama fayyada. Yoo hanga danda'ame hanga murtaa'aa ta'e hanga nu barbaachisu ho'ifannee jireenya ta'uu danda'a. Garuu hangaan ol yoo fayyadamnu ta'e nu gubuu danda'a. Akkasumas hafuurri qulqulluun hanga nuuf eeyyamameen yoo hubachuudhaaf beekuudhaaf baruudhaaf barbaanne jireenya nuuf kenna. Garuu humnaaf yookaan immoo kennaa nuuf kennameef nuuf eeyyamameen alatti yoo isa qorru ta'e
Egaa akka Maqdooniyoos qassafamuu dandeenya, abaaramuu dandeenya jechaadha. Kanas Maqdooniyoos kan jedhamu shakkii bara shakkitotaa kan jedhamee beekamu walga'iiwwan beekamu manni amantaa keenya fudhatu sadiitu jiru. Inni jalqabaa yaa'ii Niiqiyaa jedhama 325 irratti gaggeeffame. Inni lammataa immoo yaa'ii Qusxinxiniyaa jedhamee beekama. Innis 381 irratti gaggeeffame. Inni sadaffaan immoo yaa'ii Efesoon jedhama. Innis immoo bara 431 irratti gaggeeffame jechaadha. Maqdooniyoos kan jedhamu shakkiin inni kaase inni Hafuurri Qulqulluun Abbaa fi Ilmaa gadi Manfas Qidduus Yesuus ነው jedheetoo kaa'ee jira jechaadha. Egaa gaafa kana Hafuurri Qulqulluun shakkii inni kaase egaa maal hubannaa asirraa yoo hanga nuuf eeyyamame hojiiwwan Waaqayyoo kitaabota qulqulluu beektonni qulqulluun Waaqayyoon isaan filate hanga isaan nu barsiisan hanga isaan nuuf akka barannuuf nu eeyyamamanii yoo kan deemnu ta'e yoo macaafa qulqulluu hanga isaan barreessaniin hanga nu eeyyamamuun yoo fayyadamne jireenya nuuf ta'uu danda'a. Garuu immoo ta'uu baannaan akka Maqdooniyoos Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluun Abbaa fi Ilmaa gadi jedhee ta'uu dubbate san akkuma qassafame san akkas nama gochuu danda'a waan ta'eef bifa abiddaatiin bu'uu danda'e jechaadha. Inni biraa abiddi kan itti dhiyeessan hundayyuu ni guba. Egaa abiddatti wanta kamiyyuu yoo dhiyeessine gubuu danda'a. Akkasumas Hafuurri Qulqulluun kan kadhannaa ilmi namaa kadhate aarsaa ilmi namaa dhiyeesse hundayyuu fudhachuu danda'a. Kanaaf Hafuurri Qulqulluu bifa abiddaatiin yoo fakkeeffamu kana ibsuudhaaf jechaadha. Inni biraa immoo abiddi yoo bishaan isa daangesse yoo hallayyaan isa daangesse malee hundayyuu gubuu danda'a. Akkasumas Hafuurri Qulqulluun arjummaansaa yoo isa daangesse malee hundayyuu balleessuu danda'a. Kana iccitii kana hubanna jechaadha. Egaa inni biraa duuka bu'oonni kanaaf kan kana fakkaatan egaa kutaan amma wangeela isiniif hime san wangeela andamtaa kan jedhamu manni amantaa keenya kan itti fayyadamtu hiika walta'iinsaa kan jedhamu kutaa wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti akka nuuf kaawwameen yoo ilaallate lakkoofsa 12 irraa yoo ilaalle sirriitti hubachuu dandeenya jechaadha. Maaliif akka abiddaan fakkeeffame egaa irraa xiqqeessatan kanan asitti isiniif dhiyeesse jechaadha. Inni biraa egaa gaafa Hafuurri Qulqulluun bartoota Waaqayyoo duuka bu'oota akkasumas qulqulloota dubartoota 36 walumaa galatti maatiiwwan Kiristoosiif bu'e kuni afaan isaan ittiin dubbatan Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluun afaan isaaniif ibsee afaan namoonni dhaga'uu danda'aniin jechaadha. Afaan isaan dubbatan afaan Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu ibsee afaan namni dhaga'uu danda'u jechaadha. Malee xebeexxeebuu yookaan immoo wanta hiika hin qabne miti. Kanas immoo kutumti macaafa qulqulluu nutti hima jechaadha. Hojiin duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 kaasnee hanga 11tti yoo dubbisne sirriitti hubachuu dandeenya jechaadha. Hafuurri Qulqulluun afaan duuka bu'ootaaf maatiiwwan Kiristoos kan jedhaman hundaafiyyuu kan ibse afaan ilmi namaa dhaga'uu danda'uun jechaadha kan isaan dubbatan. Malee wanta hiika hin qabne, wanta namni hubachuu hin dandeenye, wanta namni gurra isaatiin dhaga'uu hin dandeenye miti jechaadha. Kanas kutaan amma isiniin jedhe hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 maal jedha? Tokkoon isaanii afaan isaaniitiin yoo dubbatan ni dhagahama. Waan ture waan jedhan dhabanii jedha. Egaa fuuldura kan jiru jira lakkoofsa 6 irratti kanan isiniif dubbise. Egaa afaan isaaniitiin yoo dubbatan ni dhagahama. Afaan namoota jiraatanii saniin yoo dubbatan duuka bu'oonni maatiiwwan Kiristoos yoo dubbatan ni dhagahama. Kanaaf waan jedhan dhabanii jedha. Egaa ni dhagahama jedha. Asirratti wanti qalbisuu qabnu maatiin Kiristoos jechaadha. Ni dhagahama jedha. Egaa afaan lissaan jedhama. Lissaan kan jedhamu sun kan namni dhaga'uu danda'udha jechaadha. Kanaaf isa kana sirriitti hubachuu qabna jechaadha. Inni biraa immoo achuma hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti immoo lakkoofsa 11 irratti yoo ilaallu hojii Waaqayyoo guddaa afaan yookiin qooqa keenyaan yoo dubbatan ni dhageenya. Hojii Waaqayyoo guddaa afaan qooqa keenyaan yoo dubbatan
ni dhageenya afaan keenya qooqa keenya yoo dubbatan ni dhageenya jedhan malee afaan akkamiiti kan isaan dubbatan afaan hin dhagahamu xiban yookaan immoo afaan namaaf hin galle hin jenne afaan dhagahamu afaan keenya yoo dubbatan dhageenya jedhanii dubbatanii egaa kana hubachuun sirriitti nurraa eegame jechaadha. Inni biraa egaa afaan waa'ee afaan yoo dubbannu kakuu moofaa keessatti bara horiitii keessaa egaa afaan namoonni hundinuu afaan tokkoon dubbatu ture jedha. Egaa seerri uumamaa boqonnaa 11 yoo dubbisnu ta'e namni ilmi namaa addunyaa kanarra jiru hundi isaatu afaan tokkoon dubbata ture. Garuu immoo cubbuu namaatirraa kan ka'e egaa maal ta'e namoonni afaan adda addaa afaan addunyaa kanarratti argamu hundayyuu akka baay'atu qoqqoodame jechaadha. Egaa afaan yeroo kakuu moofaa sanii kan babal'ate jechaadha. Isaan duratti namni afaan tokkoon dubbachaa ture jechaadha. Kanaaf isa kana qulqulluun Yaaqoob inni Seruug Yaaqoob isa Seruug kan jedhamu qulqulluun Yaaqoob inni Seruug maal jedhee afaan jedha seera uumamaa boqonnaa 10 waa'ee kanaatti wal qabsiise yoo hiika laatu maal jedhee yeroo san jechuun yeroo kakuu moofaa namoonni afaan tokkoon dubbatan gaafa afaan tokko dhiisanii afaan baay'ate san yeroo san jedha yeroo san sababa afaanitiin ilmi namaa tokkummaa dhabee wal qoqqoodee ture jedha. Tokkummaa dhabee wal qoqqoodee ture sababa afaanitiin jechaadha. Afaan baay'ateetoo jechaadha. Amma garuu kan gargar ba'an kan qoqqoodamne ilma namaa tokko taasisuuf duuka buutonni afaan 72 akka dubbatan ta'e jedha. Egaa hafuurri qulqulluun afaan 72 akka duuka buutonni dubbataniif sababa ta'e jechaadha. Tokkummaa isa duraa dhabne san amma immoo tokkummaa san akka nuuf deebisuuf Waaqayyoon hafuurri qulqulluun duuka bu'ootarra bulee egaa afaan 72 ibseef jira jechaadha. Inni duraa sun afaan addaan qoqqoodamee baay'ate sun sababa addaan qoqqoodamuu addaan afaan adda addaa dubbachuu keenya tokkummaa dhabuu keenyaaf sababa ta'ee jira. Inni immoo kakuu haaraa keessatti gaafa hafuurri qulqulluun bu'eetu maatiiwwan Kiristoosiif afaan ibsee fi kennaa godheetu kenneef sun tokkummaa keenyaaf sababa ta'e jechaadha. Tokkummaan keenya akka deebi'uuf hafuurri qulqulluun afaanota 72 isa dura dubbatan wajjiniin afaanota 72 ibseefii jira jechaadha. Kana sirriitti hubachuun nurraa eegama jechaadha. Egaa kana wal qabsiisetoo egaa waa'ee hafuura qulqulluu yoo dubbannu ta'e kanatti aansineetoo hafuurri qulqulluun Waaqayyo Abbaa fi Waaqayyo Ilmaa wajjin innis Waaqayyo hafuura qulqulluudha. Waaqayyoodha. Waaqayyoon immoo humnaan aangoodhaan addunyaa kan dabarsuudhaan egaa nama uumuudhaan fedhiidhaan faqaadhaan jennu saniin kanaaf kan kana fakkaataniin tokkodha. Qaaman maqaadhaan gochaadhaan gibran jennu sanaan sadi ta'u jechaadha. Akkasuma egaa Waaqayyoon hafuurri qulqulluun uumadha. Waaqayyoon hafuurri qulqulluun uumadha. Waaqayyoon Abbaan uumaa jedhameera. Waaqayyoon Ilmi Yesuus Kiristoos jechaadha Waaqa jedhameera. Akkasumas Waaqayyoon hafuurri qulqulluun immoo Waaqa jedhamee jira jechaadha. Egaa guyyaa Pheraaqlixoos jedhamu kanaan wal qabsiisne waan ta'eef kana laaluun kan barbaachise uumaa ta'uusaa immoo macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 irratti ilaaluu dandeenya jechaadha. Abbaan keenya qulqulluun Iyyoob kutaa macaafa kana irratti hafuurri Waaqayyoo na uume jedhee boqonnaa 33 lakkoofsa 4 irratti nutti hima jechaadha. Hafuurri Waaqayyoo na uume hafuurri qulqulluun jechaadha. Kana ibsa jechaadha. Faarsa Daawit boqonnaa faarsa 33 lakkoofsa 6 irrattis maal jedha? Jecha Waaqayyootiin samiiwwan ta'anii yookaan immoo uumamanii raayyoonni isaas hundi Waaqayyo yookaan immoo hafuura afaan isaatiin jedha. Egaa samiiwwan maaldhaanii jecha Waaqayyootiin ta'anii uumamanii raayyoonni hundi hafuura isaatiin jedha. Hafuura qulqulluudhaan jechaadha. Uumaa akka ta'e nutti hima jechaadha. Faarsa Daawit boqonnaa faarsa 103 lakkoofsa 30 irrattis nutti hima jechaadha. Inni biraa
waaqayyoodhas hafuurri qulqulluu waaqayyoodha. Isa kana immoo hojii duuka buutaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 kaasnee 8 yoo ilaallu ta'e sirriitti nutti jechaadha. Siphaaraa fi Hanaaniyaa kan jedhaman dhirsaaf niitii kan ta'an egaa gara duuka buutaatti dhiyaataniitoo lafa isaan gurguran duuka buuta biratti egaa gamisa isaa yookiin immoo lakkaa isaa hambisanii waaqayyo biratti duuka buuta biratti dhiyeessanii turani. Gaafa kana abbaan keenya qulqulluun Phexros maal jedheeni egaa gaafa isaanii kennaa san irraa hambisaniitoo gara duuka buutatti fidan egaa waaqayyo hafuura qulqulluu maaliif soobduu jedhee nutti jechaadha. Maaliif waaqayyo hafuura qulqulluu yaa Hanaaniyaa hafuura qulqulluu sobuu fi gatii lafichaas akka hambistuuf seexanni laphee keerra maaliif guutee jedha lakkoofsa 3 irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti. Osoo hin gurgurin kee hin turre erga gurgurteen booda aangoo kee hin turre wanta kana maaliif laphee keetti yaadde waaqayyo malee nama hin soomne jedha. Egaa dura lakkoofsa 3 irratti waaqayyo hafuura qulqulluu sobuuf gatii lafichaas akka hambistuuf seexanni laphee keerra maaliif bulee jedha lakkoofsa 3 irratti. As gadi bu'uun immoo maal jedha kan sobde waaqayyo hafuura qulqulluu waaqayyoodha malee nama miti jedhe. Dura maaliif waaqayyo hafuura qulqulluu maaliif sobde jedhee asitti immoo waaqayyo malee nama hin sobne jedhee tokkaa jechaadha. Kana hafuurri qulqulluun waaqayyoodha jechaadha. Kana ilaaluudhaaf jechaadha. Inni biraa immoo abbaa fi ilma wajjin akka galateeffamu, akka qaddasamu, akka maqaan isaa kabajamu Maatiyos abbaan keenya yookiin immoo gooftaan keenya waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti nutti hime jechaadha. Egaa kanan sirriitti barsiisatoo itti maatoo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphatoo ijoollee koo yookaan immoo bartoota koo dhaqa mazaamurtee jedheetoo achirratti ka'eera taasisaa jedheetoo duuka buutaa isaa abboomee jira jechaadha waaqayyoon keenya. Kanaaf egaa waaqayyoodha jechaadha. Akkasumas immoo abbaa fi ilma wajjin qixxee kan galateeffamu kan kabajni isaaf malu ta'uu hubanna jechaadha. Inni biraa hunda kan beekudha. Isa kanas immoo maayimara kullu yookiin immoo hunda beeka. Boqonnaa ergaa qulqulluun Phaawulos uummata Qorontosiif erge tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti isa kana hubanna jechaadha. Ambiraa immoo kan abbaarraa bahe yookaan immoo zasaratsa maab jenneetoo dubbanna. Abbaarraa kan bahe ta'uusaa immoo Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti ni hubanna jechaadha. Garuu abbaa biraa kanan isiniif ergu kan nama jajjabeessu egaa abbaarraa kan bahu hafuurri dhugaa yeroo dhufutti inni waa'ee koo ragaa baha. Egaa maal jedha abbaarraa kan bahu hafuurri dhugaa jedhee hafuurri qulqulluun abbaarraa kan bahu ilmis immoo abbaarraa kan dhalatu ta'uusaa iccitii Sillaasee kan itti baruudha waan ta'eef isa kana beekuu qabna jechaadha. Inni biraa immoo bakka hundatti argama hafuurri qulqulluun bakka hundatti argama jechaadha. Isa kanas immoo egaa Faarsaan Daawit macaafa faarsaa isaa irratti macaafa faarsaa 138 irratti boqonnaa yookaan immoo 38 lakkoofsa 7 hanga 10tti yoo dubbisu ta'e maal jedha hafuura keetirraa eessan deemaa jedhee fuula kee duraayis eessattan baqadhaa gara samiitti yoon ol ba'e ati achi jirtaa gara si'oolii yoon bu'e achi jirtaa akka allaatti koochoo barii fudhadhee hanga qarqara dhuma galaanatti yoon balalee achitti harki kee na dursiti mirgi kees na qabdi jedhee dubbata jechaadha. Egaa hafuura kee duraa eessan deema jedha. Egaa bakka hundatti hin jirta. Samii yoon ol ba'e ati achi jirta. Gara gannata yoon bu'e gara si'oolii yoon bu'e gara amma koochoo allaattii qabadhee hanga dhuma galaanatti fiixee galaanatti yoon balalee egaa sirraa eessan dhaqaa jedheet dubbata jechaadha. Kan wajjin hubachuu qabna jechaadha. Kanatti aansee duuka buutonni waaqayyoon isaan filate jechaadha. Gaafa hafuura qulqulluun isaaniif bu'ee
kallattumaan egaa guyyaa ayyaana Pheraaqlixoositti aansinee kan kabajnu ayyaana sooma duuka buutaa kan jennee beeknu sooma hawaariyaat kan jedhamu san soomanii jiru jechaadha. Egaa gaafa Hafuurri Qulqulluun beefiitiin booda haga fiixee addunyaatti akka barsiisaniif akka kennaa Waaqayyoon isaan kenneef afaan adda addaa kennameefii jira. Isa kana tajaajilatti galuu isaaniitiin duratti soomanii jiru jechaadha. Sooma hawaariyaat kan jennu egaa ayyaana Pheraaqlixoositti aansinee kan soomni kun sooma Waaqayyoon egaa isaan Waaqayyoo isaanirraa humna argachuudhaaf lallabni isaan lallaban firii akka qabaatuuf hojiin isaan hojjetan bu'aa qabeessa akka ta'u soomii isaan soomanidha jechaadha. Kanaaf sooma hawaariyaat kan jedhamu sooma duuka buutaa kan jennu kun egaa Waaqayyoon egaa akka iccitii isaaniif ibsu akka isaan jajjabaataniif kan soomanidha jechaadha. Isa kana immoo wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 irratti egaa Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma seexanni irra bule tokko nama tokkuma erga fayyiseen booda duuka bu'oonni maal jedhaniini kan nuti fayyisuu dadhabneef maaliif jedhanii gaafannaan egaa inni akkasii kun sooma fi kadhannaa malee hin ba'u jedhee dubbatee jira waan ta'eef isa san sooma fi kadhannaa jechuun hojii guddaa hojjechuu akka danda'u wanta guddaa raawwachuu akka danda'u hojii nuti hojjennu hundi isaatu yoo sooma fi kadhannaadhaan ta'e bu'aa qabeessa akka ta'u irraa hubanna jechaadha. Duuka buutonnis kallattumaan gara soomatti seenan jechaadha. Egaa kana sirriitti beekuun soomni nuti soomnus gidiraan adda addaa qormaanni adda addaa mana kiristaanaa irratti hunda keenya irratti qaqqabuu danda'a. Sooma yoo soomnu akkuma gooftaan keenya dubbate inni akkasii kun sooma fi kadhannaa malee hin ba'u akkuma jedhe cinqiiwwan adda addaa wantoonni qormaata ta'anii nu qunnaman hundi isaaniitu kan furmaata argachuu danda'an yoo sooma fi jireenya keenya kadhannaadhaan taasifne yoo sooma fi kadhannaadhaan gaggeessine kan furamuu danda'u jechaadha. Isa kana immoo duuka bu'oonni kallattumaan Hafuurri Qulqulluun isaanirra buleetoo achiin booda garuu gara soomatti seenanii isa kanas immoo hundi keenya iyyuu sooma itti cimuu akka qabnu barachuu qabna jechaadha. Waaqayyoon hanga sa'aatii kanaatti kan nu wajjin ture kan nu barsiise kan nu gorse amma yeroo kanaatti kan nu waliin ture maqaan isaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf yaa ta'u. Egaa chaanaalii kanas immoo saabskraayib gochaatoo egaa waa'ee sagalee Waaqayyoo waa'ee isheen dabarree mootummaa Waaqayyoo hundi hin darba waan ta'eef chaanaalii kanas immoo Tsiyoon Tiyuub jedhamu kanas sheerii gochaatoo barachaatoo akka namoonnis immoo barataniif sagalee Waaqayyoo akka wal barsiisnuuf saabskraayib gochaatoo akka kana hojjennu kan immoo taasifnu ergaa kooti jechaadha. Egaa kan hir'ate kanan hir'isee kanan hambisee giiftiin haati Waaqayyoo xoofichaa guuttuu hanga sa'aatii kanaatti kan nu gargaare maqaa Waaqayyoo kan galatamuu fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Ya